Gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfii jabduu qondaaltota waraana bilisummaadha waltajjii gaggeessaa jiran gubbatti fudhateen obbo Alamuu Simee dabalatee qondaaltota waraana Abiyyi Ahmad danuu lubbuu galaafatee jiraachuun himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n duula bilisummaan waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo balleessuudhaaf taasisaa jiran fashaleessuudhaaf tarkaanfii akkaan boonsaa garaagaraa fudhachaa jiraachuu kan beeksise. Haala kanaanis ammoo tarkaanfii jabduu fudhateen qondaaltota waraana bilisummaatii fi qondaaltota paartiilee isaanii waltajjii federaalaa magaalaa Finfinnee akkasuma bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo WBO balleessuudhaaf mari'atanii fi harka kennachiisuudhaaf maqaa jaarsummaadhaan bobbaafaman. Osoo isaan godina Arsii Aanaa Jaajuu magaalaa Jimat keessatti waltajjii gaggeeffatanii waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n jajjabeen haleellaa cimaa irratti fudhateen hedduu isaanii lubbuu galaafate, hedduu isaanii baqachiise, hedduus madeessee jiraachuun himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfii akkaan jabduu fudhate kanaan ammoo qondaalli siyaasaa PP obbo Alamuu Simee fi jeneraalonni waraanaa sadii yoo ajjeefaman kanneen biroo ammoo hedduun isaanii madaa'anii jiraachuun himamee jira. Ajjeefamuu qondaaltota waraanaatii fi nama siyaasaa yeroo dheeraadhaaf Oromoo rakkisaa fi lafarraa fixaa ture Alamuu Simee kana wajjin wal qabatee mootummaan bilisummaa Abiyyi Ahmad muddama jabaa keessa galee akka jiruu fi raafamni hamaan Oromiyaarraa hanga federaalaattis akkaan jabaatii akka jiruutu himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfii jabduu godina Arsii Aanaa Jaajuutti fudhateen humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad hedduu isaanii kan galaafate. Yeroo ammaan tana humnoonni mootummaa hedduun isaanii achi keessaa baqatanii akka jiranii fi WBO'n ajajoota waraanaa olaanoo ta'anii fi akkasuma qondaaltota bilisummaa hamma tokkos booji'ee jiraachuun himamee jira. Lolli guddaan waraana bilisummaa Oromootii fi humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad gidduutti gaggeeffamaa ture jabaatee kan itti fufe. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n otoo haleellaan qilleensarraa fi lafoodhaan bakkoota garaagaraatti gubbatti raawwatamaa jiru tarkaanfii laalessaa fudhachuutti fufuudhaan bakkoota murteessoo hedduus qabachuun injifannoo guddoo gonfate fuulduratti adeemus itti fufee jira. Waraanni mootummaa Abiyyi Ahmad 300 ol qondaaltota waraana sirnichaatiin sababbii magaalaa Najjoo keessaa waraana bilisummaa Oromoo WBO'dhaan buqqaanii magaalaa Kamaashiitti baqataniif meeshaan irraa hiikamee ture guutumattuu naannoo magaalaa Najjootti deebuudhaan WBO'tti harka isaanii kennatanii jiru. Humnoonni mootummaa Abiyyi lola guddaan waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n irratti banee dandamachuu kan dadhaban adda waraana hedduutti WBO'tti harka isaanii laachaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lixaa fi jiddu galeessa beeksisee jira. Guyyoota lamaan darban qofatti humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmad addoota waraanaa garaagaraa gubbatti WBO'tti harka isaanii laatan 600 ol ta'uun isaaniitis himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n humnoota mootummaa kana garii isaanii meeshaa wajjin ammoo booji'aa akka jiruu fi gariin ammoo erga WBO baqatanii warri mootummaadhaa hidhannoo irraa hiikee boodaas ammoo garuma WBO'tti deemuudhaan waraanni danuun harka isaanii WBO'tti laachaa jiraachuu WBO'n himee jira. WBO'n lola jiddu galeessaa fi lixatti gaggeessaa jiruu fi akkasuma kibba Oromiyaatti gaggeessaa jiruun injifannoo guddoo gonfachaa jiraachuu kan beeksise. Humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmadis mooraa diinaa onsuudhaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti yeroo ammaan tana fuula isaanii deeffatanii jiran jechuudhaan ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo jiddu galeessaa fi akkasuma lixaa fi kibbatti argamanis himaa jiru. WBO'n addoota waraanaa garaagaraatti injifannoo gurguddoo argachaa jiraachuu kan beeksise. Bakkoota hedduurraa humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad buqqaasuudhaan iddoo murteessoo qabatee hidhannoowwan gurguddoo ta'anis hedduu isaanii akkasuma konkolaataas baay'ee humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraa gonfatee jiraachuu beeksisee jira. WBO'n lola guddaa yeroo ammaan tana gaggeessaa jiruun waraana Abiyyi Ahmad Oromiyaa bakka awwaalcha isaanii gochaa jiraachuu kan beeksise. Humnoonni akkaan baay'ee ta'anii fi wal makoo ta'anis kaaba Itoophiyaa Tigraay irraa deebi'an yeroo ammaan tana jiddu galeessa keessatti waraana
waraana bilisummaa Oromootii wajjin kokkee wal qabaa jiraachuunis himamee jira. Waboon humnoota kaabarraa jiddu galeessatti deebi'aniifis otoo harka hin laatiin yeroo ammaan tana lola kan jabaate gaggeessaa jiraachuu kan beeksise. Jiddu galeessa keessatti humna mootummaa Abiyyi Ahmad kumoota hedduutti lakkaa'aman daaraa botara godhee jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo Waboon beeksisee jira. Waboon lola ammaan tanaa kanaan injifannoo qofa otoo hin taane mooraa Abiyyi Ahmad onsaa jiraachuu kan beeksise. Erga humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmad akkaamatti waraana bilisummaa Oromootiin rukutamanii humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmad hedduun isaanii fedhumaan ammoo deemanii waraana bilisummaa Oromoo Wabottis harka isaanii laachaa jiraachuun himamee jira. Bilisiginnaan bakka lamatti gargar dhohu Taayyeen sarara diimaa jechuudhaan akeekanii. Miseensonni gumii faarsitoota otuma gadadoo ummataa arganuu ammoo sirna dhalchiisaa jirra obsaa jedhanii foolatu kan jedhan Taayyeen jidduutti ammoo sirnuma ofii ganaa dhalata jedhan utubuudhaaf guyyatti sagal faarfatu jechuudhaan. Oppiidoo yookaan cundhuura Oromiyaa dhukkee irraa kaasuudhaan bifa kanaan kan dubbatan Taayyeen garuu ammoo sirni seeraa fi hojmaataa malee faaruu fi gabaasa sobaatiinis hin dhalatu jechuudhaan Taayyeen dubbii jajjabduu dubbatan. Sirni kun ammoo yoo dhalatellee hin guddatu kan jaan Taayyeen maaliif ammoo dhukkuba dawaa seetu jechuudhaanis dubbii jajjabduu dubbatanii jiru. Akka paartiitti waadaan gaafa filannoodhaa seenne heera seeraa fi hojmaataan jaarmiyaalee jajjaboo ijaaruu akka teehoo ni dagattammoo beekaa waakkattu jechuudhaan waahillansaa akkuma isaatti Oromoo ganuudhaan gadadoodhaa fi gadda keessatti gateef gaafii deebii hin qabne kan dhiyeessan Taayyeen hundaafuu seenaa keenyas akkan daganne kan jaan Taayyeen akka ofiillee ammoo akkanun seene jechuudhaan Taayyeen Oppiidoo cundhuurotas akeekkachiisanii jiru. Ibidda keessa baanee dhufne kan jaan Taayyeen gaafa mooyyaalee haqa sabaaf jecha malee ammoo jirus hin jibbine. Taayyeen nuti ammoo dhugaadhaaf fi qajeeltoodhaaf malee qoosaa fi biddeenaaf ammoo takkaatis hin qabsoofne jechuudhaan qulqulluu of fakkeessuudhaan waahillansaa kan wal gananiin Shimallis Abdiisaa dabalatee Addisuu Araggaa fi warra ammoo qurxummii balleessuudhaaf galaana gogsuu qabna jechuudhaan Oromoo fixuudhaaf murteeffate hojiitti jiru. Kan akka Fiqaaduu Tasammaatii fi Awwaluu Abdii Taayyeen jarri isa ganuu erga ifatti hubatee booda ammoo keessaa qabsaa'ota sabaa yookaan nama quuqama sabaa qabu fakkaachuudhaan sarara diimaa jechuudhaan ammoo Taayyeen toora feesbuukii isaanii irratti waa dubbatanii jiru. Jalqabarraayyuu ammoo wabiin biyyaa fi uummataa heeraa fi seera ta'u onnee guutuudhaan amanne kan jaan Taayyeen heeraa fi seerri yeroo ammaan tana isaan kun maali abjuu keessa jiran Taayyeen jechuudhaan namoonni hedduunis qeeqaa jiru. Jibbaaf otoon taane ammoo qajeeltoo kanaaf jecha nama danuu wajjin walitti buune jechuudhaan wal dhabdee isaa fi Shimallis Abdiisaa cundhuuraa fi Fiqaaduu Tasammaa jidduu jirtu ifatti yoo baasan ammoo Taayyeen qajeeltoon kun ammoo cabnaan homtuu hin hafne murtii heeraan alaa ammoo raawwatuunis waan hin taane heerri seerrii fi hojmaanni ammoo sarara diimaadha jechuudhaan Taayyeen dubbatanii jiru. Osoo isaan ammoo gola keessaa walitti wacanii diinni ammoo Oromiyaa keessatti nafxanyaan Oromoo boochisuus ittuma fufanii jiru. Bilisiginnaan damee Oromiyaa wal afaan deebitee cundhuuroonni ammoo aangoo irratti yeroo wal dhabaa jirtu kanatti Oromiyaa keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa kan isaan kanaan dura gurmeessan ammoo uummata Oromoo ittuma bobbahuudhaan qabeenya isaanii barbadeessanii lubbuu hedduus galaafatanii teessuma isaanii yookaan lafa abbaa isaanii irraa buqqaasanii baqattuu gochuudhaaf halkanii fi guyyaas dhiiga Oromoota qulqulluu dhangalaasus itti fufanii jiru. Kanaaf ammoo otoo furmaata hin laatiin aangoo gubbaa wal darbachuu fi akkasuma teessuma wal jalaa fonqolchanii teessuma saammachuudhaaf jecha warri akka Taayyeedha, Shimallis cundhuuraa fi akkasuma Fiqaaduu dabalatee gama kaaniin Addisuudhaa fi Awwaluu Abdii fi kanneen biroo hedduun isaanii ammoo walitti gaarreeffannaa hamtuu keessas galanii jiru.
gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfii jabduu qondaaltota waraana bilisiginnaadha waltajjii gaggeessaa jiran gubbatti fudhateen obbo Alamuu Simee dabalatee qondaaltota waraana Abiyyi Ahmad danuu lubbuu galaafatee jiraachuun himamee jira. Waraanni